السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan oromoo hundi keessanuu warra chaanaalii kana jalatti argamuu fi warra hin argamnes nagaa fi rahmanni koo iddoo isin jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jedha. kan har'a isinii qabadhee dhufe seenaa nabiyyii kennaa nabiyyii jaalatamaa fi kabajamaa nabi muhammadi. nabiyyii kenna jaalatamaa fi kabajamaa nabi muhammadi nagayaaf rahmanni isarratti haa jiraatu. nabi muhammad maqaan isaa muhammad jedhama. abbaan isaa abdallah jedhama jechuudha, yookiin nama abdallaa jedhamu irraa dhalate. haati isaa aaminaa jedhamti. guyyaan dhaloota isaa ji'a rabii'ul awwal guyyaa 12 bara 571 akka lakkoofsa Awurooppaanotaatitti iddoo makkaa Saudi Arabiyaa jedhamutti dhalate. akkasuma akaakayyuun isaa ibnul muxalib nama jedhamu. gosti isaas gosti nabiyyi keenya jaalatamaa fi kabajamaa qureeshiidha. gosti isaa gosa qureeshiidha jechuudha. nabiyyiin keenya jaalatamaa fi kabajamaan guyyaa 8 ji'a juunii bara 632 akka lakkoofsa Awurooppaanotaatti bakka madiinaa jedhamutti du'e. umriin nabi muhammad jaalatamaa fi kabajamaa kennaa umrii 63. hojiin isaanii yookiin hojiin nabiyyiin keenya jaalatamaa fi kabajamaan hojjetu tiksee re'ee ture. akkasuma daldalaa fi ergamaa rabbii ta'uun beekama. nagayaaf rahmanni isa irratti haa jiraatu. nabiyyiin keenya nabi muhammad makkaa keessa amata 50 jiraate. jaalatamaa fi kabajamaan nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam makkaa keessaa amata 50 jiraate. akkasuma madiinaa keessas amata 13 jiraate. nabiyyiin keenya jaalatamaa fi kabajamaan umrii isaa amata 40tti ergame yookiin ergamaa rabbii ta'e jechuudha. akkasuma eega ergamee booda nabiyyiin keenya jaalatamaa fi kabajamaan umrii 23 jiraate. sana booda gara aakiraa godaane. nabiyyiin keenya jaalatamaa fi kabajamaan ilmaan 7 qabu. dubara 4 fi dhiira 3 qaba. dhiirri sadaanuu irraa du'ane yeroo dhalatan. tole jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan oromoo hundi keessanuu seenaa kana addaan kutuu kennaaf dhiifama guddaa isin gaafanna. yeroo lammataatitti seenaa kana isinii qabannee guutumaan guututti isinii dhiyaanna. hanga sanitti nagayaan nu turaa jechuun kabajaa fi ulfinna kenna. nagayaan nu jiraadhaa.